الحمد لله ربي غفار بديت أزين نجودا حافظي قلتهم بديت رسول قرد ማለት ለንቀት አይደለም ድሬ ግን ደግሞ አጉል መሰዳደብ አልፈልግም። ሀሳብ ግን እንወያያለን፣ ችግር የለውም። ድሬ ፍቅር አከም ጅርታ ኢልመ ኦሮሞ ደሩ እንደምን አለ? ትልቅ ሰው የተከበሩ ሰው እንደምን አሉ? ደህና ኖት አሉ ወይ? ከአቶ ሞጣ ጋር ምክክር፣ ውይይት፣ ክርክር ግጠም እያሉ ነው። እንዴት ትመለከታለህ ወዳጅ ድሩ? ታብታብ ጎዳ መለ ጊፍቲን አንከኒና ፕሊዝ በቃ እከድሼ ቦይ ነምዴ ከበረ ሞዋቤትን እንዲሼ ዳጅን ተበ ታብታብ በር ኦሮሞን ሀርኪ ራጭ ጀትን ሄደ ቪዲዮ ደለጌትን utuu na bashaa wajjin taphadhe narratti inni sani si wajjin hoggaa ta'u garuu taabtaa biyyuu naaf hin godhan rakkoodha kansa. Folsa kaalamu. inni bari ግጣመኝ የሚለው በምንድን ነው መጋጥመው? እኔ ምን አውቃለሁ ታዲያ። ማለው መነ ጩፋ መነ ሙቤዴ ማይ እያየ ክርክር ኢንፍሮንት ሀሳብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መነ ሙቤ ማለት አኒስ መነ ሙቤ በይት ጌማ ተበታ ጅረሞ ነማቱማ ጅረሞ ማልኔ ናቢል ብሌ ቱሬ እኔ አመን ናቢል ብሌ ቱሬ ላይፍ ረጅርታ ጀና ላይፍ ረጅርታ ነጀቱም ላይፍ ረጅርናን ሀዬ በቃ ጄ ጩፌ ማለከቴናን እኔ በቃ አንስ ጌማ ተበቱ ጅረሞ ማልቼት ማለት gargaarsa irra jiran natti fakkaata. Gargaarsa irra jiran. Gargaarsa maalii? Gargaarsa maalii irra jira? Ni ilaalaa. jechuun gargaarsi kan maaliitiin? Obboleessa kaayirootti gargaaraa turan isaaniif natti fakkaate. Mucaas dhukkubsattee tiibii dhukkubsatte. Fayyeettu kafayyee ammas deebee dhukkube. Isa natti fakkaata, suuraan isaa fakkaata. Burqaa zimmitaa teenkii wayini. Thank you. Galatooma hundaaf. Taap godha. Rakkoo mitaayee haas jiru taana. Saniifuu hin deemne bakka rakkoon qabu. Isinumti qofa taap godha. Ani bar waan Oromoo gargaarsa uummata keenya kan Harargee keessatti karaa Cinaaksan irratti daangarratti Somaalee waliin walalaa jiran san irratti lola guddaatu deemaa jira. Uummanni keenya achirrattis namoota hedduutu miidhame. Reefki isaaniitu kana ilaa amma hin awwaalamin kan yaala guddaa hin argatin meeqaatu jira beetee Somaalee waliin achirratti walalaa jiranii. Sanii guramuu deemaa naan jaanii ture dhiyeenya kana. Santu guramuu jira moo kan biraati jechuumaaf isin gaafadhe irras jala jirtanii kastuu badhaa. Abbaa mucichaatu jala boqotee jedha yeroo akkasii na hundaafu bakka achuma dandaba tuutni keenyas tokkummaadhaaf ta'a waan ta'eef iyyuu imerjensii hagantaanitti garuu gargaarsa biyya galchuuf gargaaraa jiru. Abbaatu du'ee biyyatti galchuudhaaf gargaaraa jiru jaanii barreessaa jiran. Mucaan fayyaa qaba jechuun abbaa isaattu jalaa du'ee biyyatti akka galuuf maallaqni guuramaa jira jaanii. Okay, warra jala jirtan deemaati gargaarsa irratti waan qabdaniin hirmaadha. Rabbi abbaa isaatiifis rahmataa godhu. Raachuu yaadne isin jedhaatti jiru maaki? Asumaan finnagaa. Bareeddu barree sila laayif irra ture bari raachuu. Yoggus maan seenne. Moo wal biratti argitan malee hin ta'u. Raachuu yaadne isin jedhaa bakka. Raachuu yaadne isaan inni yoo yaada laayifii isaa bira haadha qangaa hundee.
Mee irra hin jiru bare ni jira sila laayivira. Ilaalle. Laaluun dandeenyu yoo geemiin adda kutame malee. Geemis barnoota taphachiisaan jiranii bakka akkasii sirbi mucaa dhugaatti dubbachuuf baay'ee bareedaadha. Kana qofa immoo miti natti fakkaata. Hojiiwwan baay'ee of harkaa qaba. Namoota gurguddoo namoota sirbi isaa bareedaa dhufee addunyaa sossoosee bar sirba guyyaa lama sirbi kun eegabee. Egaa hojii bareedaa yoo hojjette akkanuma laal. Hojiin isaa hojii bareedaadha. Kanaafuu kanaa boodas. Yaa sanii immoo ni qaba natti fakkaate. Waan bareedaa manni karaa fedhe irratti bikka fedhetti ibsatamus bikka fedhe jiraatus numa laala namni hojiin bareedaa haa ta'u malee. Yaa saniifuu nuufa guddatu jenna. Hin kunuunfan nammooti. Yoonni gara tiiktookii dhufe immoo simanneetu akka inni namoota wajjin wal baru goona. Nan affeeraan yeroo dhihootti wal bartuun jechuudha. Eenyuuni kee'ooli nagaafaa jechuudha. Kee'ool. Maqaan isaatu bareedaa. Kee'ool. Maakii kiyya naaf ulfaadhu galatooni halkan gaarii qabaadhu. Hamtoon immoo sin argini. Laayivii irratti yeroo baay'ee yeroo namoonni koomentii barreessanii yeroo aartee dubbattuun arga. Inni suni amma koomentiin fakkeenyaaf amma gadaay hullaa kan jedhu ni jira. Ani wanta dubbadhu dhiisee koomentii sanaafanii deebii kenna taanaan yeroo anii fi ati qabaatuudha mallu yeroo anii fi daawwattoonni kiyya qabaatuudha mallutu qisaasaa waan na ta'eefiyyuu ani deebisaa deebisuu dhiisuu fakkeenyaaf onag jedha. Ani waa'ee onag deebisuu qabti jedha kun amma mangeen. Hin deebisu waan dheengata aareetuma. Obsaa kee dheengata xiqqishoo miira keessa nagalcha waa'ee waan haadhaa kanarratti beekte irra deddeebisamee barreeffame waan ta'eef xiqqishoo waan takka kam irra deddeebisanii gisee haadhatan ta'e xiqqishoo sitti dhaga'anii beekta. Waan ati hojjettu keessatti ummaan tan ta'e akka ummaan ta'e xiqqaatu namni haadha isaa maaliif haadha safuuna guddistee waan taateef akka bikka tana ga'uuf akka waa'ee saba kiyyaa waa meeqa irratti na waliin taate waan taateef akka namni tuquun barbaadu haadhati yamma osoo ta'e haadha nama kamuutu akka tuquun barbaadu haati haadhuma bikka hundattuu jechuudha. Haati kan kee xiyya tokkuma waan ta'eef jaaladhu sanumaatu miira keessa xiqqoo nagalchee malee arrabaa filee nama aaru miti obsaa kiyyaa galatoomii hedduu takka. Kanaafuu jechuun tokkoffaa yeroo keeti lammaffaa immoo yeroo daawwattoota keeti. Amma bar miidiyaaleen amma qabnu haa ta'u miidiyaaleen intarnaashinaal miidiyaan iyyuu amma feesbuuk irratti yoo BBC fa'aa Aljazeeraa fa'aa seentee ilaalte ishuu waan akka waraanaa fa'aa kana yoo hin taane gabaasotaa fi konferensiiwwanii taasifaman namoota muraasatu ilaala. Si namoonni ilaalanii namoonni nuun daawwatanii eda'amanii tarii kan miidiyaan sun ilaalamu walgituu dhiisuu malu beekta. Amma namni 64 silaale waggaa tapha keetii lakkoofsa sana yoo fudhatte mataa isaatti Oromoodhaaf seenaadhaa siif seenaadhaa namoota si jaallataniif namoota si kabajan hundumaafuu ማንዳም እንኳን በሰላም መጣ። የቴሌግራም ስልክ ቁጥሬ አለ እና በህግ አምላክ አሁን ላክ በህግ አምላክ ካልሆነ የፍርድ ቤት መጥሪያ ነው የማመጣበት። tilmaama keessa gashuudhaani akkuma namni yoo si jibbuudhaa baate illee xiyyeeffannoo kee argachuudhaafi akka amanu maxxak namni yoo si jibbuudhaa baate illee xiyyeeffannoo kee argachuudhaaf jecha atteenshinii kee argachuudhaaf jecha waasiin jechuudha akka inni danda'u beekuu qabda. Bare kan nama qirqidu namni asitti kan nama buubar nama jibbee miti nama waraanuu barbaadeeti miti bar. Garuu xiyyeeffannoo isaa argachuudhaaf rifaasisuudhaaf rifaatee eenyutu natti bu'e jedhee akka inni balaa waan ta'eef iyyuu isaaniif bilis karaa tusaa quufii dhaabaatteeti namoota fakkeenyaaf amma siisaa ammas jira. Ani bakka siisaa jirutti utuu waan namni fedhe waan fedhe naan jedhee diinaara nama fakkeenyaaf maaliif baay'een kabajaa baay'ee yoo xiqqaate waggaa tokko oliif laayivii irratti walumaan jira jechuu dandeessa. Inni laayivii na daawwata ani immoo laayiviin dubbadha. Waa'ee isaa dubbachuudhaaf habaadhu iyyuu malee ta'u suuraa ta'u ዝምብላችሁ ነው እናንተ አተው እኔ አለቃችሁም በነገራችሁ ላይ ነዳወታ keessaan bilbilee hin haasofna laayivii irratti illee ni dubbanna garuu bakkaan akka nama boordii ta'e tokkotti akka nama na kabaju tokkotti isan nan qaba waan ta'eef iyyuu yoo naaruu barbaade illee yoo wanti na aarsu jiraate illee nan tasgabbaa jechuudha. Koomentii isaan ilaala. Koomentii nama hundaa keessaa filadheetiniin koomentii isaa ilaala. Maaliif nan kabaja waan ta'eef
Saniif na jaallata waan ta'eef koomantii namoota si jaallataniif si kabajaniitii fi bakka si qabanii yoo laalte inni sun niitiraalaayiz godha. Ani baay'ee aarta jechuudhaaf miti kana caalmaa beekasiin jedhamaati oola garuu sekondii muraasaaf illee yoo dhimma sana irratti dubbachuudhaaf barbaadde hin taane irraa hin dubbatin. Dhimma sana irratti garuu dubbachuu barbaadde taanaan fakkeenyaaf amma waa'ee taakkee waa jedhii jechaa jira. Say something about taakkee jechaa jira asirraa jechuudha. Ani waa'ee taakkee irraa waa dubbachuu yoon barbaade qofadha. Kanani waa'ee koomentii kana fudhadhee hojiirra oolchee waa'ee taakkee dubbadhu jechuudha. Saniif atis akkasuma nuu godhii akka qaroojii keenyaattis ilaalla bakka wanta biraa wanta jedhu qabu ulfaadhu. Alhamdulillahi rabbi qofaar baddeet asiin naga'uudha haabsi galatoon baddeet rasuula qoorratti.